Jakkadansan wal qabatteet quncee wal qabatteet arabayiiti akka jedhame sana wal qabanne kaayyoo amantaa keenyaa galmaanaa ga'annu kanarraan kana fe inni kunis asiin inni kunis asiin inni kunis asiin inni akka kunoo waraabessa gafarsa kuffisee bobocoqu wal bobocoqu malee dhugaa jirtu walitti himnee wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Yoo dhugaa dubbattes immoo hin jibbamta. Abeetaadha koo nami dhugaa dubbatu hin jibbama. Maaliif? Kuno namni hubataan beekaa ta'uu isaa ni dhofkataadheera miti itti dhiisaadha namni hubataan ittuma dhiisa. Warri gowwoonni garuu beekumsa waan akka waan beekumsa qabanitti baay'ee ba'anii ololuu barbaadu. Waanuma argan keessa galanii bakkuma argan dhaabbatanii kuni akkana kuni akkasi kun akkasi kuni gowwummaadha. Maqaan keef kennaan keef hojiin kee walaa fakkaatu. Barsiisaa wangeelaati taanaan waltajjii qofa irratti hin ta'in. Gadi ba'is hojiin kees nama abarsiisu, dubbiin kee nama abarsiisu, deemsi kee nama abarsiisu, ejjannaan miilla kee nama abarsiisu. Maal godha arrabni kee bichaan nama barsiise? Arraba koo bichaadhaan gadi ba'ee waca. Waaqayyoon garuu arraba koo qofa miti deemsa koo, ilaalcha koo, teessuma koo, ka'umsa koo, ba'aa koof gala kootiin akkan saba isaa barsiisu waaqayyo irraa gargaaru. Barsiisan isa waan ta'eef. Namni dogongoraadha. Kadhachuudha garuu inni guddaan. Hin dogongorruu miti. Kadhachuutu nu barbaachisa. Dhugaatti deebi'uutu nu barbaachisa. Malee arrabaan lallabnee hojiin keenya hin jiru taanaan namni hojii keenya laala. Barsiisaan ebeduwi nama akka kanaati. Ijoolleen si jalaa baratan. Anan matoon as keessatti waan hammeenyaa tokko gadi ba'ee dubbadhe. Boru hiriyoottan kana faan yookiin siifuu faan yookiin hin boontu faan yookiin hin hiyoot faan otoo walitti bu'ee yookiin jecha wayii afaan keessa wal ba'ee sababa isaanii gadi ba'ee otoo dubbadhe uummanni amma kanaan jala jiru ilaalchi inni naa qabu maali? Ani boru lallabaa wangeela waltajjiitu deebi'ee lallabu malee. Eenyu naa dhaggeeffatuuf? Awwaaleera bara hojii kun makliitichi awwaalameera bakka. Waa hundumaa obsaan furmaata barbaaduudha malee akkasittis hin ta'u jechuudha. Kitaabnis akka nutti himutti. Kanaaf namni harka isaa ba'eessa godhee hojjetu ni mo'a. Namni harka isaan dhibaa'u garuu garbicha namaa ni ta'aadha. Waa hunda mo'uudhaa yoo barbaadde jabaadhu hojjedhu. Waa hunda bira ga'uu yoo barbaadde jabaadhu hojjedhu. Bakka hunda ga'uu yoo barbaadde jabaadhu hojjedhu. Hojii maalii? Hojii hafuura qulqulluu, hojii gaarii, መልካም ስራ ምን ያደርጋል? ክፉ ስራ መልካም ስራን አስፋፋ፣ ፍቅርን አስፋፋ፣ ጥላቻን ከልብ ያውጣ፣ ጅብን ሰገራ ኬባስ ጋሩማ ወሊፍ ለብሲ ዳንዲ ጋሩማ ረወል ገጌስ አከነ የደኒ ዱበተ ክታብኒ ቁልቁሉን የቹ ማል ጀዳ ያደኖን ገራ ነማ ኬሰ ዮጅራቴ ጀዳ gadi nama qabaa. Dubbiin gaariin garuu nama gammachiisaa jedha. Yaaddoon garaa namaa keessa yoo jiraate gadi nama qaba. Yaaddoon har'a baay'een isaanii yaadda'anii kan dhiphatan nama baay'eedha. Nama baay'eedha. Yaaddoon garaa namaa keessa yoo jiraate gadi nama qaba. Dubbiin gaariin garuu nama gammachiisaadha. Wanti gaariin si gammachiisa gaafa dhaggeeffattuyyuu itti gammadda. Namni qajeelaan wanta gaarii namaaf ni barbaadadha. Wanta gaarii namni qajeelaan namni dhugaarra jiru namni dhugaan deddeebi'u namaafis waanuma dhugaa qabdu waanuma gaarii yaada. Namni gaariin siifis gaariidhuma yaada. Namni hamaan garuu siifis hamaadhuma yaada. Maaliif? Kan isaarraa maddu kanuma isaati waan ta'e. Namni qajeelaan wanta gaarii namaaf ni barbaada. Namni jal'aan garuu karaa irraa nama kaachisaadha. Jal'aan nama karaarraa si kaachisa. Ammas deebiidha. Jal'aan karaa kana gadhiisiin jedha. Daandii kanarraa gorisiin jedha. Daandii sitti argisiisu. Namni hamaan daandii sitti agarsiisu. Beektuu baadiyyaa keessatti innaa xixinnoo taatanii horii tiksiksuun kana ijoolleen horii tiksitu beektu migira keessa horii innaa tiksan migira walitti hidhanii kan nama kuffisaa oolan nama meeqa? Migiraaf migira. Ani godhe xinnummaadhaan sinis hamaafan sinitti nama maandoosu ofii kooti jechuudha. Migira walitti hidhee ilaala amma kana umurii waggaa xiqqoodha jechuudha. Horii tiksina. Ijoollee faana waliin dhufnee migira walitti hidhee nama biddeeni lafa nama qotuu dhaqan warra lafa qotan fi warra misaa geessan waxii gannaqsiisneera nuti jechuudha. Xiqqoo ta'e horii eegna nama 5 nama 6 taane sanii booddee migira walitti hidhee biddeen baatanii waxii baatanii misaa geessuu dhaqu. Taa gaafa godhan waxiin biyya tokko biddeen biyya tokko isaan biyya tokko. Maal jechuudha? Kuni maali? Hammeenya jechuudha. Tonkolii jechuudha. Maaliif daa'ima faana otoo karaa sana baanee qabanna. Otoo garuu waaqayyoon garuu gara mana isaatti yeroo nu deeffatu dhugaatti deebi'uudha. Karaatti deebi'uudha. Har'atoo godinaan jettee garuu harkaa fuudheen baadha. Maleeyyuu godhuu miti harkaa fuudheen baadha. Dhaloota akka harkaa fuudhanii baatanii godha malee akka kana godhanii godhu jechuudha. Yeroo sana wallaalummaadha. Har'a garuu amma ta'e xiqqoo jenna. Kanaaf wallaalummaan bara baay'ee waan baay'ee nu miidhuu danda'a.
Garuu ammuma barannu jijjiirramuu qabna. Ammuma barannu waan gaarii hojjechuu qabna. Ammuma barannu bakka gaarii yaaduu qabna. Ammuma barannu kaayyoo gaarii qabaachuu qabna. Nama jal'aan garuu karaa irraa nama kaachisa akkuma jedhame sana nama jal'aa dhaggeeffachuudhaan qabna. Hammeenya irraa goruudhaa qabna. Gara gaarummaatti dhiyaachuudhaa qabna. Waan gaarii hojjechuudhaa qabna. Namni dhibaa'aan jabaatee waan ta'a adeemus duukaa hin bu'edha. Namni dhibaa'aan jabaatee waan ta'a adeemu duukaas hin bu'u. Namni dhibaa'aan sagalee Waaqayyoo lallabuu jammarees galmaan hin ga'u danda'e. Dhibaa'aadha matuma isaattuu. Waanuma dhufe dhugaatti fakkaata. Amma baay'een isaanii warri dhibaa'oonni hin jirani. Jalqaba sagalee Waaqayyoo qabatanii ka'aniiru. Dadhaboo dhibaa'oo waan ta'aniif sagalicha gatanii waa'ee addunyaatti deebi'an akka. Hin jirani warra akka kana. Sagalee Waaqayyoo gatanii addunyaatti. Faaruu gatanii sirbatti. Wal jaalachuu gatanii jibbatti. Wal eebbisuu gatanii arrabsootti. Wal gorfatanii wal deebisuu dhiisanii qeeqatti kan dhufan hin jirani. Kanaaf dhibaa'oodhaadha. Warri dhibaa'oon akka kana maal jedhe? Jabaatanii adeemus duukaa waan qabatanis duukaa bu'uu hin danda'ani. Namni dhimma hojjetu garuu wanta gatii jabeessanii argata. Namni dhimmee hojjetu, namni jabaatee hojjetu, namni wanta isatti kenname galmaan ga'achuudhaaf imaanaasaa akkuma deemsa fiigicha koos xumureera kanaa booddee kennaa fi kennaa bara baraati akkuma jedhame sana wanta isatti kenname namni jabaatee hojjetu garuu wanta barbaade sana biras ni ga'a. Baay'een isaanii jalqabanii kan hin xumurre baay'eedha. Ka'anii kan hin qaqqabsiifne baay'eedha. Jalqabanii eegalanii kan hin xumurre baay'eedha. Kanaafu hundumtu bakka guddaa ga'uudhaaf jabaachuudha. Kanaaf namni dhibaa'aan jabaatee wanta adeemus duukaa ni bu'adha. Namni dhimmee hojjetu garuu inni sun duukaan bu'u. Namni dhimmee hojjetu garuu gatii jabeessanii argataadha. Karaan qajeelummaa irraa jireenyatu jiraadha. Karaa qajeelummaa irra jireenyatu jira. Dhuguma inni karaa ba'eessa ta'e hojjetamedha. Duunis isarra hin jiru. Duunis isarra hin jiru. Du'a maalii? Du'a lubbuu. Kan foonimmaa jira eessayyuu. Duuti lubbuu karaa qajeelaarra hin jiru. Namni daandii qajeelaarra deemu, namni karaa qajeelaarra deemu, namni dhugaadhaan deddeebi'u, namni dhugaa hojjetu, namni dhugaaf dhaabbatu, namni karaa dhugaarra jiru, namni kaayyoo dhugaa isatti kenname qabatee galmaan ga'uudhaa kaate hinduu jireenya bara baraa qaba. Basigaan binnimoota banabsaachiin hiyaawne fooniinis duunu lubbuun jiraattu ta'e. Kanaafuu lubbuudhaan jiraannee mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf hammeenya irraa fagaachuudhaaf afaan keenya sassaabbachuunis isa ijoodha. Yaada keenya sassaabbachuun isa ijoodha. Qalbii keenya sassaabbachuun isa ijoodha. Daandii irra jirru jabeessinee qabachuun isa ijoodha. Wanta qabanne galmaan ga'achuun isa ijoodha. Wanta eegalle xumuruun isa ijoodha. Tarkaanfii keenyaan jabeessinee jechuun isa ijoodha. Kana hin goonu taanaan garuu gadi baaneetuma akka sibiila rukutanii iyyinee bichaa hojiitti ni gunu yoo ta'e hojiin keenyaaf maqaan keenya, hojiin keenyaaf tajaajilli keenya, hojiin keenyaaf oolmaan keenya, hojiin keenyaaf dubbiin keenya wal madaalee jiraachuudhaa qaba. Kana goonee mootummaa Waaqayyoo keessatti akka gallu mana isaa keessa akka jiraannu Waaqayyoon nu gargaaru. Dubbiin afaan dhugaa dubbatu bara baraan jabaatee ni dhaabbata. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti tole Waaqni abboota keenyaa kan galatoomeef kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Galatooma. Amma sagginaachuu galanni ulfinni Waaqayyoof.